yarra jiru Aamina uratti qabii ijoollee harkaan tuttuqaasin Aamina uratti qabii namcha maal jetti tokko maalitti beeka maqaa jara sanaan beeku dulloota agaasiisa walumaa galatti wanni isaan barbaadan ijoollee galaafatee ture naanaati namni hoo kadhaa ludduu qabaa jeeni namni amma dhageessa namni gizee harargee jan harargee tana keessa gosta qofa jiraata saa laa sabaa sablammii baay'ee harargee keessa jiraata akkuma son gosa garagaraa dhibba takkaa olii jiraata sii galee saniifuu isaan immoo akkam fedhan ummata sabaa sablammii kana hunda keessaa yookaan gosa dila tana keessaa gosa takkittiin qoftiin akka beekamtii argattu fuula miidiyaa irratti illee dhageettii argattu isaan warra waan akkasanii barbaadu sii galee utuu akka isaaniiti afran qalloo malee gosti biraa fuula miidiyaa irratti dubbatu hin dandeessu hayyaman qabdu jechuudha garuu baga kaampaaniin tiktok oomishe yookaan kaampaaniin appilikeeshinii oomishe kuni warroota isaan keessaan ta'e yookaan baga Itoophiyaa maan ta'e dhugaan sanitti wallaahi maali jennaan isaan warra waan akkasanii barbaadu garuu tasuma isaanii milkaa anamma kanatti an afran qalloo miti eenyu akkan ta'e of hin beeka garuu immoo fuula miidiyaa irraa eenyu dubatti nafa jeeyyaatu eenyu caaleetiin argama fedhu arrabsee fedhu salee fedhu qalee jechuudha nama hin galchu akka barbaade ta'ellee eenyu abbaa ishii duran deema jeetiin amana malee duuba namaatiin deema jeen amanu sii galee isaan kun immoo warra ganda tokko qofatti ka'amanu gosa takka qofatti ka'amanu osoo akka isaaniiti biyyummaan Oromoo jechuu osoo hin taane sila aalamuma kanarraa isaan qofatu jiraate namni biraani bada sii galee warra akkasiiti warra kana wajjinan akkanatti warra kana taraa namaan galchu wallahi naamani taraa namaa sii galee harmallaa dhiiraati fi harmalloota dhiiraa harmalloota nadhiiniti yoo jenneen malee isaan kanaan harmallaa dhiiraati joonu nama saalfachiisa anamma wallahi an ijoollee harargee tana biraa amma saalfadheen tiktok mo'an januu na jibbisiise torbeen agartee torbaan kana sana agarree naanaa torbaan kana sana agarree wannummaa nadhoo natti dhe miidiyaan guutuun miidiyaan guutuun akkas jaan immoo dhagee yoo feemasas jaan warri har'a isaan ittiin ol ba'anii fuula miidiyaa kanarraa ittiin dhaaddatu barbaadan kun hundi ijoollee lafa carcar keessatti dhalatte mee takkitti haa fidan yoo dabbaal hantuuta distii keessatti affeelamee beekaa fakkaatu adurree qaamarraa dhiqan fakkaatu kan ta'in mee haa fidanii takkittuma ijoollee lafa isaanii irratti dhalatte ta feemasa taate asha dirgimi immoo feemasa miti taraa namaa ishiin galchu ishillee wallaahi dhugaan sitti sii galee yoo hantuuticha kana ta'e malee namni nama kami yoo jaaldayyus yoo ta'e jaaldayyus nama lafa carcaritti dhalate wardaan oolee yoo taate nama lafa carcaritti dhalate waan siin fakkaattu garee namni lafa teenya irratti dhalatee gosa abbaa fedhe yoo ta'e hatta amaarrinu sii galee wallaahi nama fakkaata taraa namaa keessa jira dhugaa rabbiin sitti moobse taraa namaa keessa jira nama fakkaataa jechuudha akkuma san immoo wardaan ooleedha arras barullee intala carcar wata kaawurraan qabanii bar yoo gosa jaa warra sammuu isaanii gosa keessatti hidhame kuni sii galee dabbaal takkitti fudhatanii qilatti naa galatanii dabbaal qofa qaban malee waa takka wani isaan feemasum dabbaal feemasum kun dhufu warreeti hantuuta wallaahi hundi si ijoollee carcaritti dhalatte warra balkaaba takkittiin ijoolleen achitti dhalatte hin jirtu dhugaa rabbi tokko maarra si dhungadhe dhugaa rabbi khayr dhugaa rabbi sitti hime bara dhaggeeffadhu ishii tanatti ka'in aagaraa han keessanni sudaadhaan wallaahi waan ajaa'ibaati bar laa ilaaha illallah tokkummaa eesh feeke yaa lubbu dhaggeeffadhu naani waan si mana dhaggeeffadhu warrummaan amma asirra deemee gandaa fi ganda walitti jiru kuni wallaahi dhalaan argeedhaan dhungatti torbee nama dhungatu hin argine iyyuu wallaahi yayyee daba qabdi wallaahi dhiira isaanii daddabne harmalloota isaanii harmalloota agaasasii manguddoo isaanii tan agartaa warra kana daddabne amma ashe dirgim yoonan tabadda jedhu tabdirraan bareetu yoona naasayetti haasaan beeyti waa walitti laayite amma edachirra dhaqanii sheekot irratti wal arrabsan yaa isii fi warda mana shee hamzatti mana harmallaa dheeyte bara mana hamzaa shejjaabini maqaan siidha ورب الكعبة تكاترا إيراش ترى شيخاتي ترى إيرا قلتين بيقصاني سام نطلو رفيت سما قرسي نور رفيت سخان كنيا هجابة جلا قلتشني ديمنا أوسي نهار ملا إيراتي بر والله رفيت سخولي جلبا هاي ترمي ترجع ديما يبر لا لتسرتي ما لارين بتسي حرم الله ورب الكعبة والله أنا ما إيروتا كسنا ترى إيرا سان قلت وربي
Leeshinatti deebisasi sagaleen kiyyammoo arrasiin. Sagalee yoo si biraa deeme malee na biraa okkeedha jira. Zaaraa ishee jaabiri. Fiifi Aminaa Uraati fiifi Kadiyyaa afuran kalloo. Asumaanuu dhaamsinan isinii kennu maali ni beektanii? Asumaanuu dhaamsinan isinii kennu yoo jiraattan warra carcar dhabamsiisnee miidiyaarraa warri ja'an warra afuran kalloo malee hin jiru. Miidiyaa pawaaran qabannee nama 2-3 agartanii nama 2-3 argitanii jala deemtanii mana namaa dhaqxanii argitanii teessanii waan warra carcar guutuu warra dhagee waa tokko siima obse. Tokkoffaa isaanii jechuun nama mana feemasaa isaan ol galuun isaanitti nagariiti. Siigalee sanumaanuu bar mana namaa dhaqee warra mana namatti wal lolu sadaqaa kadhatuudha dhaqaniiti. Sadaqaa nuun kadhadhuu asli yoo sadaqaa mana kan keetitti nuun kadhachiisii ummata kan keenyatu qabee lahanii jedhaniiti dhaqan. Erga dhaqan achitti wal fixuu maaltu fiti? Warra sadaqaa kadhatuu dhaqee ganduma namaa kadhaqetti wal lolu. Harmallaa dhiiraa harmallaa nadhoo wal guurratee achitti wal fixuu jechuudha sadaqaa. Siigalee anu duukiyyaa warri sadaqaa isaanitti kan kunuutti kennuun. Wallaahi maali jennaan yoo dhugaa dubbanne amma Harargee irra warrifamtee Somaaleen Harargee fixxee rakkoo keessa jirtii beela keessa buutee jaanii miti. Dhugaadha. Yoo beela keessa buute yoo rakkoo keessa buute yoo lafa isaaniirraa buqqifamte beela baasoo osoo hin taane yoo jegna taanii hatta isaanillee biyya galanii hidhatanii loluu qaban akka dhiiratti lolanii lafa ofirratti deebuu qaban malee waan har'a nyaatan daqiiqaadha sadaqaa kadhatanii borshinti beeti geessanii kun zalaalam sadaquma kadhatuuf dhaabbataa jechuudha bar. Siigalee maquma isaan kana wajjin naasoo. Maquma isaan balleessi achirra dhaabbatanii asirra dhaabbatanii nama 2-3 ka gargaarsa isaanii uummanni Harargee akkana jaanii lafaa kaanii ori'anii puush godha mana irraa bareechi aslii kan akkana godhaaf jaaniini laallamni tokko gaafa mana kan keetitti Harargee gargaarsa qaba jeesitti dhufe. Gibira kaffalatu fire gibira kaffalatanii tattaa'u fire waliigalteedhaan wani be. Anamma aslii sitti nima asliin gaafa michiyyoo ayyaan jaan Harargeetti jaarsi asiititti naqe tokko ni beektaami. Michiyyoo ijoollee harkaan tuttuqaa jiru kun ammallee taaptaaf mongoo tobseetaa jiru kun haaranatti qabdiisif. Nama istii godhu si jala jira. Anuu kiyya warri hagareefu godhanii waa erga siyaasti warra taaptaaf godhutti hin jiru warra mataa taa'utu na jala jira. Hundi si diina kiyya. Gaafa sana kiyya sagalee ta'ii fi michiyyoo tana haa gargaaranii mana kan keetitti bani mana kan keetitti sagalee haa ta'anii fi jennaan. Birrii gaafatee yennaan birrii sanuu irraa ergatee mucaa tokko eenyu maqaan isaanii jira mucaa jiru tokko nu jala ammaa ni dhufa xiqqoo booddee ni dhufa mucaa sanirraa birrii ergisiifatee jechuudha birrii sanillee fudhatee osoo manallee banee sagaleen ta'in jalaa bade jechuudha naaman warabbal kaaba siigalee nama akka saniiti gibira sii kaffallaa miti silleen adda qofamaa jaanii dhufanii bara laala torrummaan feemasaas gubbaa jiru kun namni hundinuu irratti naqee hattuudha kun isaanii. Yaa wanni maali beektaa gibira sii kaffallaa galatoom gibira sii kaffallaa ati dhaqi mana nuu banii jaaniiti kadhatanii fidanii beekadhu achirratti gizee dhaqan immoo manarraa babbareechaa mana akkas godha nama isaanii beeynatti haayimanii warabbal kaaba nama isaanii beeynatti ummata hoolota laan sagaleen namaa xiqqoon qabdu namni nama gargaaru si dilaa miti dhageeffadhu namni yoo si gargaaru barbaade dhugaa rabbii baay'ee tokko galatoom namni yoo si gargaaru barbaade obsee xaadha namni tokko si gargaara namni 2 si gargaara nama 80 mana jala jiru kana keessaa nama faayidaa qabu nama 3-4 jira yookaan nama 1,000 geeti nama 80 kanan ga'u namni faayidaa hin qabu yaani siigalee gargaarsi nama hedduun barbaachisu isaan immoo nagarii kijibanii sadaqaa yookaan gargaarsa walii guurra jettee wal fudhattee bar wal beeksisu achi yaati bar Obboleessa sorbana fuula miidiyaa kanatti nam follow siin godhu malee nam siin beekne hin jiru na amantaa. Wallaahi nam kun hundi si beeka. Garuu follow siin godhani amma kuni waan beekamaa. Amma wanni isaan beekan fuloodhaa miti. Namni follow kuma takka qabaatee asirratti beekumtii qabu hedduutu jira. Namni follow kuma 2 qabaatee beekumtii qabu hedduutu jira. Namni haasa'ee nama wal bara followdhaa miti dubbiin na dhaggeeffadha. Ammallee yoo giiftiin asirratti kennan tuni giiftiin amma takka isaan abaluu giiftara keenya abaluu boos keenya janii caantu ijoollee harkaan tokko
naanaati akka isaan godhanii wanni godhi as ergi godhanii as ergi akkasitti namni taaptaaf godhan akka biraa. Saniifu teessir kuma dhibba afurish kuma afuriif dhibbi shan arraa miti kan mata teessi dhugaa rabbi خلاص taaptaaf godhanii keenya akka tokko hin barbaannu taabii malee. Maali beektaa obse tokkoffaa irratti gareen olaantummaa gosa takkaa qofa barbaaddu tun akkami beektaa gosti biraa isaan biratti amma kaleessa nama dila sanirra tatta'anii achirratti afaan Somaaleetiin arrabse miti aan Somaalee amma naani si qalla yoo naan jaan hin beeku ijoollee harkaatu tuqa rabbi sinaa furu nam jaatamaan tatteessan naani si qalla yoo jaan hin beeku garuu achi jalan ture as tanaan hin turre tabiraatiin hin ture malee achi jalan ture awwooma gaarii jeetiin ture iyyuu koomenti teessan jalatti ilaalee jannaanuma natti dhaga'ame malee sii galee tokkoffaa nuti akka anatti an abbaa fedhe ta'ee namni gosa hin qabne hin jiru gosa ofii ni jaalatan namni jibbu gosa ofii jibbus hin jiru hatta rasuulli sallallahu alaihi wasallam sii galee gosa ittiin dhaaddatu gosa tiyyaa jagna jettee gosa namaattiin arrabsitee tantee faarsutu haraama malee sii galee gosa tantee gosa tee beektee tantee ofirratti jaalatuun waa takka waan biraan qabu kun rakkoon qabu beekadhu garuu immoo gosa tiyya malee gosti biraa jiraatuun qabdu warri wanni akka kanaa haraama gosa ofiitiin dhaaddatuun haraama akka dhageetti immoo nan dogoggoreessin maatiri yaa waa walitti ofii wayinatti fakkaate garuu yaani tantee beeke malee gosaan hin dhaaddatiniitu jira gosa ittiin dhaaddatu haraama malee gosa tantee beekuun waanuma dur jiru waan arra dhufee miti sii galee saniifu waan akka sanaati garuu warri amma jiru kun ittiin dhaaddatu qofa osoo hin taane warra olaantummaa gosa takkitti qofa barbaadu fuula miidiyaa kanarratti silaa utuu isaanii mijjatee sagaleen nama biraa takka dhagahamtu sii galee sagalee takka dhagahamtu yoo ta'e isaanii takkitti ta'e malee anamma waan amma jarrichitti jette san hin jiru oromoo maal jette beekta takka namas si arrabsaa takka abbaatu of arrabsaa jaan jecha jarri jette san yoo irra deebite jette sumatu of arrabsaa yaraa beeka dhabchisi arrabsee dabarte saniifu waan akka sanaati anamma immoo yaa anamma garuu amma nama akkati amma achirratti taanee afaan banan kaaka amma hamzaa shejjaa birfaamu wallahi ammoo dee sudduuti jejara kaayee baasutti lakka dhugaa rabbiin sitti nama godhe warabbal kaaba marra koo normaalaa beek namni kana hin kaanne hin jiru dubartis ta'e namni kana hin beekne hin jiru maa dhiirrin sinuma beeka wallahi akkanatti san lakka nama takkaa godhee hin beekon taraa nama du'eetu isan galchine nama jiru miti sii galee saniifu waan akka sanaati gareen baalageen tone baduu qabdi kanaan dura maal jaa turamee ta'a ummanni kun nama gurguddaa qabdi hoduu baadaggeeffadhu gorsaa qabanii nama isaan erguu qabanii ijoolleen isaanii ta'a amma akka hantuuta ibidda keessa buutee yookaan distii keessa buutee bilchaattee baatee fafakkaatu taasirraa akkatti haak jettu tuni ganamaa galgal sii galee nama isaan erguu qaban naamanii of seenas siin jee taaptaaf godha ijoollee maaliif yoo jette erguu bira kutanii kana dura ibsaan abbaa jaalalaa miidiyaa irraa badee beekte gaafa inni yaani badee on siin jiru hojii biizii godhaa namni biizuma ta'a nama torbee kanan jiruun ture amma arraa nafe malee miti gaafa namni biizii ta'ee baduu maal jebeetta sagalee waraabdee nuti akkuma waan carcarri fi ituu jedhamu san balleessinetti warra alaa fi noolee midireesh jee haasoo kanas ni balleessinaa jee taase sii galee dubbisan keessa waa baay'ee barattaa beekadhu. Haasaa san keessa waa baay'ee fudhatta. Akka isaan nama gosa isaanii hin ta'in miidiyaa kanarraa balleessuu barbaadan achirraa hubatta. Sii galee osoo gosa isaanii ta'e abaluu eessa badee abaluu eessa bu'ee jaaniiti barbaadanii jechuudha. Sii galee marra ummata baalagee ummata akka kanaati jechuudha isaan. An dhugaa rabbi sitti himu wallaahi an taraa namaa isaan hin galchu. Isaan feemasa ati feemasa taatee dhiiftee habibti fuula miidiyaa kanarratti anama gaafa akkaawuntii 23 kuma dhibbaa oliin dhabu takkaa namni fooloo naa godha jee sagalee waraabu gaduma qabeetu waraaba zimmadee waraabu guyyaa tokkotti faa 20 waraabu takkaatu naa laala takkittii naa laalamtu san jalatti immoo koomentii garagaraa tabarraa utuu dhufa koomentii san faa fuudheen deebisa gaafan koomentii san deebisee garuu achumaan viiyuun kiyya naa bahaa jechuudha achumaan naa laalamuu jalqabdii jechuudha sii galee takkaa yookaan feemaseen nama tokko arrabsaa takkaa immoo waan akkanaa yaadeen beeku isaan garuu warra lafetti nama caccabsuu barbaadu nama balleessuu barbaaduudha khalaas walumaa galatti marra nama jibbisiisa wallahi an dubartii natti dhaha nama dhugaa waan gaafatte
Anamma isaanuma na jibbisiisa. Miidiyaa kanarra yoo as bante isaanuma. Namni gamana mana banatee nama arrabsu isaanuma. Namni asii sadaqaa kadhatu isaanuma. Ilmaan kutaa biraa wallahi naanaati nagaa qaban. Wallahi ilmaan kutaa biraa nagaa qaban. Faraqaa isaanii if jibbidee jirraa jechuudha. Uummata carcarka isin balleessitanii miti. Naanaatiinis carcar irraa nama tokko. Obseenis carcar irraa nama tokko. Akkasitti hubadhaa. Wayini akkasirra lakkaawwadhe. Kudhanii lakkaa yaa kudhanii lakkaa.